Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota saalifaa YouTube jirra jirtuu nagaa keessanii fayyumaa alhamdulillah nagaa fayyaa kootii isinillee bakka jirtanutti rabbiin nagaa fayyaa isin haa taasisu. Egaa namoonni tokko tokko gatii soofaa fi akkasuma suuraa yookiin diizaayinii soofaa na ergee jedhaartu. Kanaaf inni asirratti viidiyoo hojjechuudhaaf dirqame. Maaliif jennaan yeroo baay'ee suuraas ta'e viidiyoo of bira hin kaa'u bilbilli guutee na rakkisa gatii ta'e jennaan bilbila hojiiti waan ta'eef namoota baay'eetullee koomentii jalatti kanaan dura gaafataa turtanii mana soofaa deemii viidiyoo isaa waraabii nu gadhiisii jedhaa turtanii gaaffii keessan irratti hundaa'uudhaan kunoo isinii qabadhee dhufeen jira. Egaa kan argaa jirtan kun soofaa diizaayinii garagaraati. Soofaan kun wanti inni irraa hojjetamu inni jalqabaa jaloon isaa mukaa achi ka'een irra keessoo isaa ispoonjii HD ispoonjii isa jedhamu ispoonjii isaa akka durii irra taa'an laafuu miti laa ispoonjichi badaa bareedaadha HD jedhama. Isaa fi boondidiidhaan hojjetama. Garaagarummaa birrii muraasaa wayii qaba ispoonjiif boondidiin jechuudha. Akkasii amma jarri elliin kun gatiin jaraanii qaqannasu elliin walitti maxxanee taa'u jechuudha. Gatiin isaanii qannasaa hanga ta'ee isa kaanirra. Innis jalqabarratti chookoleettiin jalqabarratti argitan suni birrii 90,000 boondidiidhaan jechuudha. Boondidiidhaan birrii 90,000. Inni kun immoo hanga ta'e astaayitii ni qaba. Kun birrii 70,000 illiidha akkuma argaa jirtan jechuudha. Sababa bootaatiif haala kanaan walitti maxxanee daraddarame mana soofaati jechuudha. Mana soofaatti kananii isinii waraabaa jiru qaamaan deemee malee viidiyoo bakka biraarraa fidee walitti dheetii miti. Dhumarra ni argitu suuraa isinii maxxanseen jira. Namoonni barbaadanii achirraa iskiriinshoot godhachuu dandeessu jechuudha. Isa kanas illee isa suuraadhaan illee isinii maxxanseen jira diizaayinii garagaraatiin bifa garagaraatiin jechuudha. Akkasii namoonni hojjechiifachuu barbaadanii iskiriinshoot gootanii argachuu dandeessu. Kun immoo inni argaa jirtan kun immoo birrii 65,000 inni hanga tokko ta'e wayii astaayitii qaba jechuudha. Birrii 65,000 birriinsaa elliidha innis walitti siqeetiin godhamee jira. Egaa kanneen kun suuraa isaa argaa jirtan kun bifa isin barbaadaniin kan kanaachiillee waan of biraa qabdanillee isinii ergitanii naana diizaayinii ergattaniin isiniif hojjetamuu danda'a inshaallah. Haala soofaa bareedaa qodaa qulqulluurraa jechuudha muka bareedaa boondidii ta'us aandanyaa ispoonjii ta'us aandanyaa ispoonjiin illee gosa garaagaraa qaba. Ispoonjiis akka durii miti tasuma lallaafu kun yeroo irra taa'an illee jechuudha. HDcha yoo ta'e garuu immoo sanarra boondidii ta'uu godhattanii bareedduudha. Boondidii ta'us irra keessoo isaa ispoonjii maalaslashaan ni galfama. Boondidiidhaan hojjetamus birriinsaa amma kana miti. Ispoonjiif boondidiin garaagarummaan isaa badaa waliin dhabu maaliif boondidichumtinuu badaa ispoonjichumtinuu badaa cima badaa bareedaadha gatii ta'e jennaan garuu jabinaaf maaliifis iyyummootu boondidii godhattanii bareedaadhaan isiniin jedhaa. Namoota baay'eetu soofaa na gaafataa jirtu kanaaf inni isinii maxxanse kun suuraa baay'ee tokko diizaayinii babbareedaa isaatu jira. Iskiriinshoot godhattanii kanan barbaade jettanii asirratti tokko tokkoon gatii isaa ibsaan jiru jechuudha. Hanga ta'een gatii isaa isin beeksisee gatii isaa bartanii hojjechiifachuu dandeessuun isiniin jedhaa. Itti aansuudhaan immoo gatii eelee fi istoofii tokko tokkoon kan isinitti mutaa viidiyoo kana hanga xumuraatti ilaalaa kaa. Inni eelee isin argaa jirtan kun miilan qabu akkuma kanatti taa'a wantoota garagaraarra kaa'achuu dandeessu kichiin kaabineetiirra wantoota barbaadan irra jechuudha.
إننا كان يرجع درستان كوني سبعاني سبعة تدمي المونيمي رايو جرادر ما براي قبل سكارين تكم وانتي سكارين إني كان كذا نشلل كان الدفاعي أكشف مثلا من ده بتشونه صار من مرانو إسمي لك أبو سدابيتي مسمته هنياو سمش بنو سكنا بمرانو وانت براجع كراجر من دمو قرالو ما المهم سواشان سبنا كذا كنا يمكن الموبايل تكون اسم جنا وستو سايزو كلنا لم تنسى Itan sudah nampak boxi baru betul. Ini mulai sudah boxi tangkap berapa boxi bisa di ini sudah apa kanan jera. Ini apa boxi ini yang pasal 3 tinsa. Berapa masa jadi Jalo. Ini pun mau berikut masih fashion nandeka itu kesakaan berat kena sudah. Sudah berarti Sahabat yang jambung ini pun masih astai tidak balas satu suntan sekenat kisah berarti kena gurgur badosa itu kenapa tani tani tikan sakan nasu kana hubantu kabda macarasha gandana kana agaharu semuanya gitu jannah ubad anin dita dan pasti wallahi reti abadi kurati si nazisa shinan jiru kanafi amma stofi sin tan kuni mo kuno sittin bicun kuni birikuma dibashan dibri dibasaddes way turte chuda yero duma qodan dabalok kana dabalte amma birikuma dibashan sina ban tokko inni abba lama kun immoo miilan qabu birikuma lamaaf dibasadi inni kun immoo inni abba dhaabi miila qabu madardara qabu kun immoo birikuma sadiif dibajaha inni abba boksi lezira inni kun inni miila qabu suni birikuma sadiif dibajaha abba lama ta'e isa abba boksi mogati isaatti meeture garuu dagadheen ture nan dagadhe birri kuma afriif dibashan way waan akkasiiti fakkaata yeroo sanatti viidiyoo waraabaa gatii walii asufne turre garuu sagaleen baay'ee tokko wacaa inni gahamu bakkeedha kanaaf ani sanarraa haqee amma sagalee haaraa irratti hidhaa jira isiin kun immoo kan bunaa wantoota garaagaraatii fi itti fayyadamamuu dandeessu baay'ee tokko bareeddi distii bibbicuudhaaf illee walii gadi futanii deemuuf illee baay'ee tokko bareedduudha jechuudha achi siinii bira geessitanii bunatti akaa'uuf akka kasalaatti fayyadamuudhaaf jechuudha isiin kun bareedduudha isii kanas birrii sii dagadheera garuu birrii 800 wayinatti fakkaatti akkasiin isiniin jedha hordoftoota koo inshaallah namoonni hanga yoonaanaa waliin turtanii baay'ee tokko galatoomaa ulfaadhaa egaa isinumaafanii gatii isaa namoonni baruu barbaadan yeroo namoonni baay'een na gaafataa turtan keessaan illee komantii jalatti illee kanaaf anis ni qabadhee dhufe nagaa rabbii keessanaaf tura. Assalaamu alaykum.